amma harargee kam goote gosa gosatti harargee gosan beeni gosummaan jaaramuun milkiidha gosattiin wal beeka jee malee ittiin dhaadadhaan jenne ergamaan keenya amma gargaarsaa gosummaan ta'e abalu fayyadame gostamni jechuu eegalu namni ta'e hangan takka nurratti dalaydee piippiin harargee akkasitti daamij gootee amma isinitti as kuttee jedhu amma hoogganaan keessan guddaan piippiidha irra guddaan arbaa gartee akka gaaritti dhiiga Oromoo dhuge wallee sheer isinii godhe booda qabsaa'ota kanatti as dhufuutee isinii jechuudha abalumaa sheer hin godhini abaluu sheer godhe abalummaa ajandaaf sheer godhe digale walleen qabsoo dheengadde tanu barbaachiftu jaawar dura namni sheer godhe hin jiru digale saniifu obboleeyyan keenya mee waan takka dammaqaatii gamaa gamana ilaalaa maaliif wanni kun tahee ofirraa ilaala tadhaasuman dhaabeetiin keessaa baha ajandaa kanallee asuman nurraa gabaabsa kanaa booda abbaan fedhe waan fedhe yoo wallise dantaa yuutuuba isaatiif malee namni arsii jaalatee arsii wallise hin jiru deemaa viiyuu isaa gurbaan kun amma durallee wallisu ture jaaniyaan eegasiin baakgiraawundii isaa laale eega inni wallisu ture jaani viiyuu isaa amata meeqa dura nama hangalaaleef wallee tana nama hangalaaleef laala viiyuu isaatiif hiroon keer namni sabboonaan osoon sabni isaa duu jiru sabni isaa biqa'uu jiru waan akkanaa wallisee sii galee wanta godhuu jechuudha ammaasiis inni wallisuuf mirga qaba ati immoo irra wal qooduu dhiisuudhaaf siitutti gaafatamaa jedhu namni ajandaa sii darbuudhaaf mirga qaba ajandaa sana badan hin fudhadhu jettee firraa dura dhaabbachuudhaaf siitu galee dura dhaabbachuu qabaa jechuudha saniifu ani waan inni isiniin jiru waan takka firraa gamana laala waan takka firraa gamana laala deemaa especially waan amma eegaltan tana waan gaddummaa fi gosummaa tana please waan kana dhaaba abbootiin teenya dheengadda shimmiggatti wanni warii wareegamteef amantiin addan baanu gosummaan addan baanu jetteeti galee Oromoo kan bituu danda'a yoo addaan qoqqoodan qofa yoo gosa kana rakkaasan qofa please waan kana dhaaba keessattuu warri tiktok kadhatee bulaan yaa kadhatee bula yaa warra tiktok yaa warra gosummaan nama jaaree leencanaa darbaaju yaa warra gosummaan nama jaaree waanaa darbaaju yaa kadhatee bula rabbi sodaadhu uummatarraa taa'e waan kadhattee hirkattu san rabbi sin nyaachise yoo uummata kanarraa taa'uu baatta kadhatee bulaadha amma kan firraa dadhabe ka keessattuu gartee wanti oomishatee gartee gosummaa fi gandummaa tana oomishee ilmaa baluu akkana ta'e ilmaa balu barnooma biyya cabsuu deemu ilmaa baluu maarree qabaa aboo maal qaba biyya cabsuu deemu sigale jennee oggi laalle kunoo bara geema qaba bara miitirqasho qaba bara milliyyoo qaba asiin jan sigale saniifu awwanniin isiniin jiru kadhatee bula ummata Oromoorraa ta'a. Itti aansuudhaan haala yeroo irratti akkuma beekamu sheeyxaantichi Abiyyii fi Injuu iddoo tana haala nageenyaa ergaa hayyoonni keenya gartee sabaa sablammii wajji walii galanii booda takkaa rafeen bullee jechuudha. Takkaa rafeen bullee. Diinni keessii rafutti hin jiru ati garuu diriirfattee raftee waan hin taane iyyaa bultaa jechuudha sakkaree iyyaa wajji. Diinni kee halkanii guyyaa sirratti dalagaa jira. Akkuma beekamu humnoota warroota intikaa
aanaa fi gandarraa hanga godinatti yaamee Finfinneetti haga ammaa marirra jiranii haga ammaa marirra jiranii biyyattiin namicha harkaa baatee jirti. Ollaan dheengadda isaa wajji du'u hundi har'a isa ajjeesuu barbaada. Keessoon isaa nagaan qabdu, diinagdeen isaa nagaan qabdu, dippiloomaasiin isaa nagaan qabdu, ikoonomiin isaa nagaan qabdu, waraanni isaa nagaan qabu, kaadireef kaabineen isaa nagaan qabdu. Ibsa isaan dheengadda baasan garte. Hattuun qulqulleessinaa jedha. Hattuun hattuu qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Maafiyaan maafiyaa qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Diinagdee fi qaala'insa jireenyaa ni to'annaa jedha. Qaala'insa jireenyaa kan uumuu isaanii jedha. Akkamiin dippiloomaasii balleessanii ollaa wajjin nagaa buusuu didanii keessatti nagaa buusuu didanii qaala'insa jireenyaa dursa ka fidu maali? Lola. Nagaa dhabuun qotee bulaan qotachuu dadhabuun daldalaan daldalee galuu dadhabuun sigalee namni yoo hin qonne biitti takka yoo qottee oomishuu hin dandeenye guddina maali miti? Daldalaan yoo daldalatee fiduu hin dandeenye gibira isaa fuudhee qabata. Biyyattii nagaa dhabuudhaan ajjeesee jechuudha. Haallicha wallaala isaatii wadalloota jala guuree nama waa beeku, nama yaada kennuuf, nama gartee waan kana dura dhaabbatu hunda if jalaa yaasee fixeeti. Yessarii qofa, faarsee bulaa qofa, maal naa dhabde hanga duututti anni nyaadhaa warra juu qofa. Namni garaa si deeggaru, namni faayidaa si deeggaru gaafa faayidaa sanirraa qabde si jalaa garagalaa arraarra hin jedhu amata lama du'aa hin jedhu. Biyyattiin zarzaarrooytee jirti jechuudha. Namoonni if qopheessaa jiran. Naafi atiif qopheessuu dhiisii garuu ha qophaa'ee kamitti diina jenneeti karoorfachaa jirra. Waboo qophooyte akkamitti oluma irratti oofu jirtan. Hayyoota wal bareechuu jiru akkamitti oluma irratti oofu jirtan. Warra ajandaa hin qabne, warra maal hin qabne, warra waluu hin dhageenye, warra miixaqqishoo hin dhageenye isin wal diigu jirtan. Hambiti garuu wal jaaru jirti jechuudha. Mee bakka jirru if laala. Dammaqaas jechaa. Sa'aatiin amma sa'aatii tokkummaa teenyallaa suuta halkanii guyyaa ija takka harrafaan jaawarsuun ammas. Biyyattiin tun boru maaltu ta'an hin beekamu. Biyyattii namni waan nyaatu dhabee wal nyaachuu qophaa'u jira. Namni waan nyaatu dhabe mootummaa nyaataa mararaa guddinaa jira. Hayyuu siyaasaa si gale. Kanaaf si dura siyaasaa barsiisuu ture. Yeroo kanatti tan qabdu jabeeffattee tan hin qabne humna hin qabne hawwattaa jechuudha. Waboo jabeeffattee huuba nama waboo irra buusu eegdee hayyoota kee jabeeffattee nama huuba hayyoota keetirra buusu irraa eegdee si galee tokkummaa kee jabeeffattee tokkummaan kee injifannoo si geessa waan ta'eef nama tokkummaa kee dura dhaabbatu ofirraa eegaati. Akkasiin karaa milkiichi tarkaanfatte malee harka haaraa, kaan arrabsaa, kaan abaaraa, kaan eeysaa hundeessu. Amatuu saba kadhaa, saba boohaa, saba wallaalaa taanaa. Har'a Oromoo keessa jenereeshinaa du'aa jira. Maaliif jenereeshinni du'aa jira? Jenereeshinaa doomaa jira. Maaliif jenereeshinni doomaa jira? Barsiisaan hayyuu oomishu hundi waan nyaatu dhabee maraataa jira. Barataan waan nyaatee barsiisaa hanga jiru sanuu dhageeffatu dhabee boohaa jira. Dhukkubsataan dooktara mana wallaansaa dhaqee dooktara dhaabbatee isa wallaanu dhabee siree irra du'aa jira. Maaliif dooktarri dalagaa biroo barbaadaa jechuudha?
jireenya isaa kabar godhuuf kataaskii oofu taaskitti oofu anamma nama yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala galee huccuu namaa miicuun beekaa jiru. Kaadiroof kaabinee waan biroo fixaniiti qotee bulaa dachii gurgursiisanii fixaniiti re'ee gurgursiisanii milishaan fixeeti awwadaa itti qorqorroo manaa buqqaasanii buusii kafalchiisan qorqorroo manaa mana ijoolleen keessa galtu ni amantaa ammatan ummanni keenya sadarkaa tanarra jiraa jedhu. Mee namni sabni isaa akkana jiru namni sabni isaa kana keessa jiru mee rabbi sodaadhu afaan kamiin wal lolan mee naayu abbaan kee qorqorroo buqqaaseeti buusii milishaa kafalu jira qorqorroo mana harroobni ilmaan irroobu mana tokkichaa ijoollee nama 10 keessaa qabu horiidari jedhanii gartee manzaraa kaayyatee garaa hangana godhee kaabineen kun irra diigaa jiran. Har'a tokkummaa kee cimsattee keessoo kee jabeeffattee kan ofirraa kaasu bineensa gartee dhiiga uummata keetii dhugaa jiru kan ofirraa kaasu ajandaa inni sii darbu ofirraa eeguus si barbaachisa.